Jira jirtu daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu kun qophii iyyaafannootii qophii iyyaafannoo keenya har'aatiin nama lafa fagoorraa qaaree garana dhufee wajjin jirra wallisaa Abduu Husseen jedhama. Wallisaa Abduu Husseen waggaa dheeraadhaaf hawwisoo Walloo keessa ture godina addaa naannoo Amaaraa godina addaa naannoo Amaaraatti godina addaa Oromoo kan Wallooti jechuudha. Achi keessatti hawwisoo keessas ture. Achi booda immoo gara Finfinnees dhufuudhaan waan baay'eedha hanga biyya alaa deemuutti jechuudha gara Yaman deemuutti jiruuf jireenya isaa waa hedduu wajjin qooddanna waa hedduu irraa barattuun abdadda hanga xumuraatti nu faana tura. Abduun baga nagaan nu dhuftee baga nagaan nu dhuftee gara biyyaatti deebite baga nagaan nu dangalatooma fadha. Tole Abduu maaliin beeku daawwattoonni keenya maaliin si yaadatu? Abduu wayyaadda meedhaan yaadatu. Nisa galeedhaan irratti ka kee kun ajaa'iba nafuute qalbiitoo garmalee na seente ortee laphee tantoo garmalee na seente ortee laphee tantoo yaanni kees nan dhiisuu ani suwaasin dhiisuu mataa onnee kootii sumaa kan fayyisu ni bareeda bareeda fuulli kee waa bareeda hundumti qaamni kee kee shurrubbaan faasaseen kee ciisee halkoo mormaa gumeen harkaa andaabeetoo na hambisee ni bareeda bareeda fuulli kee waa bareeda hundumti qaamni kee kee shurrubbaan faasaseen kee ciisee halkoo mormaa gumeen harkaa andaabeetoo na hambise uffanni faayaa ta'e qalbii koo na fuute waan dabbeerraan haaree hidhannaan torbiite hinteen adda keeti mul'atti halaala fooliin kee urgoodha na yaamteen dhufeera mee koonaan dubbadhu na fuute qalbiitoo garmalee na seente urtee laphee tantoo garmalee na seente urtee laphee tantoo yaanni kees nan dhiisuu ani suwaasin dhiisuu madaa onnee kootii sumaa kan fayyisu bareeda fuulli kee waa bareeda hundumti qaamni kee shurrubbaan faasaseen kee ciisee halkoo mormaa gumeen harkaa andaabeetoo na hambisee ni bareeda bareeda fuulli kee waa bareeda hundumti qaamni kee shurrubbaan faasaseen kee ciisee halkoo mormaa gumeen harkaa andaabeetoo na hambisee halkoo mormaa gumeen harkaa andaabeetoo na hambisee rakkas waleeko choobat uffanni faayaa ta'e qalbii koo na fuute waan dabbeerraan haaree hidhannaan torbiite hinteen adda keeti mul'atti halaala fooliin kee urgoodha na yaamteen dhufeera mee koonaan dubbadhu lookoo kamiseera mee koonaan dubbadhu lookoo kamiseera dhaabeessi dubbisuuf garaan na riifata bareenni kee haalaa sammuu namaa hate dhaabeessi dubbisuuf garaan na riifata bareenni kee haalaa sammuu
galatom. Ulfaadoo baay'ee namatti tola. Walleen kun waggaa dheeraa dura bahus yeroo sanatti qulqullina yeroo sanaatiin baay'ee kilippii gaarii ture. Amma teknooloojiin waa hundaa guddisee jira. Tole Abduun akkuma jalqaba dura kaasuuf yaalaa ture mee haala dhalootaaf guddinaa kee daawwattoota yoo yaadachiste. Hayyee garanti ladheen gaa akkanum jeen silaa durii goo dhallee kan guddoon lan beeknu guyyaadhaan guddoon beeknu gaafa bara saadhaati waggaa tokko abbaa kiyya si waggaan kiyya meeqa dheetin gaafa yoo mindee dheesa gaafa dhee ture. Haadha kiyya waametti Zahra si Abduun gaafa qotee ona baluu bowwaa dhaqisanii miti kan dhalate dhimaame qotee ona baluu sun guyyaan isaan beekamu barri isaan beekamu jechuun akkas baay'ee si galee miti gaasaa waan beeku dhabbu garuu akkasuma bara 76 kalaqoosoo Itoophiyaatti akkas jedhanii bara sanin dhaladhee isatti kaarriphoo biyya jedhamtutti dhaladhawee ganda kaarriphoo jedhamtutti dhaladhee. Kaarriphoo walloodha jechuudha. Walloodha aanaa dawwee harawaati kaarriphoo jedhamti. Yeroo of barteerraa waan naannoo sana ture maal yaadattame? Ani gaa yeroo of balirraa eegalee yeroo hedduu warte ooyiruu bobbaana horii tiksina asuma jennu boodas immoo barumsas eegalee kanaafuu tuuta hedduutu yaadatama karaa mana barumsaatiin si yoo ta'e karaa immoo bobbaasuunis ta'e ooyiruu qonna qotuunis haa ta'u hundumaa wal makaa waan ta'eef wanta addaatti waan qophaatti ba'ee yeroo tokko hin qabu. Keessaa wanta ittiin daganne jechuu barbaadeen jireenya haala guddina daa'imummaa keessaa wanta ittiin dagatine jechuun ani taphan jaaladhan ture hedduu taphan jaaladha. Yeroo laaqana fa'aa obboleessa kiyyaaf buusideen qonna fa'aa buusan dhaqeen karaatti illee geesse karaa walakkaa geesse maasaa keessatti wanni gannaqee nyaata san akka san immoo fiigaatii dafqaa kanaaf fiigaatiin manatti gala akka waan dadhabee achi ooyiruu san oolee dhufetti galgala yeroo dhufe waggaa obboleessi kiyyan gaafate nyaata gaafate laaqana nyaanne ooshaa nyaanne ga'een eessaa fuudhee nyaadhe inni guddoo sun dubbatu hin aara Abduun sii fuuna hin agarre nyaata tumamaa tumuma. Nyaata sana godatti gattamoo godumatti hin gateetum deemee bakka cidha fa'aa jiraannaa hin oolu achuma gateetum biraa deema. Dhattee ilaaltamoo? Dhaqxee ilaaltamoo? Dhaqee ilaala akka tapha waan hin jaalladhuuf. Maal fa'a taphattamee yaadatta? Ijoollee wanni jira fakkeenyaaf amma diraarii yookaan moqollofii fa'aa jira qulxii kan jedhamu jira wantoota kana ijoollota haaraa agartee lagarraa wayii dhufan waan ta'eeficha araddaarraa ummaa ijoollee sana waan taphatu wantoota saffaa wajjin taphanna. Isa booda egaa adeemsa keessa guddina keessa mana barumsaa galuu dhufe mana barumsaa galtee maal yaadattame achitti immoo hanga kutaa meeqaa eessatti baratte? Hanga kutaa tokkorraa ka'ee hanga kutaa 8 mana barumsaa booraa kan jedhamutti baradhe. Garuu yeroo lama addaan kutee bara 1991 addaan kutee gara Jibuutii deeme. Achi immoo waggaa baatii torba mokkana taa'ee dhufe. Maaltu jira Jibuutii? Jibuutii kanuma yoo ijoollota horii hin deemna achiin dhiyoodha waan ta'eef namoota ijoolleen hedduu tachisaa waan deemaniif jecha hin deemna achiin boodatti gaachi keenyas wanta tokko namoota achi bu'anii dhufanii raggaa gara ijoollee daa'imuma akka isaan fakkeenyaan akka wanni itti ilaalla boodduma jennuutu hoggammoo guddadhee sama 91 achirraa dhufe barumsa isheen ammas waggaa tokko baradhe ammas deebi'ee deeme 93 akkasumas isa kanammoo kan hin deeme fiigumsa fiigaa ture. 93 ግማሽ ማራቶን ወለካ ጅራ ማራቶኒ hedduun fiigan ture. Dorgomaan ture. Kubbaa miilaa yoon taphadhu miilli na cabee amma yeroon fiigumsa san fiigee dhufe mana barumsaa na dhiisanii mana barumsaa irra fakkeenyaaf akkanumaan namoota ofii isaanii fedhan filan beektaa. Ani garuu isaan na dhorkanii isaan immoo ofii kiyyaa akka dhuunfaatiin dorgome kamisee itti dhaqnee kamisee kiiloomeetira 10 sadaffaa bahe. San garuu gaachuun dandeettii suuqa qabduutu sadii sana nidhan. Boosaan achi bahee amma booda immoo garagalee amma sana dhiisaniiti kamisee irraa akka aanaatti dorgome aanaa irraa amma fakkeenya filantee guddina irraa immoo guddina akka walii galaatti bitame baateetti kan ta'aa ture taphisu wanni fiigumsu ግማሽ maaraatoonii ammas dhuunfaan dorgome ammas sadaffaa baheellee na filuu dandeenye amma sadaffaa bahee ammas nan dhaqe baatee dhaqe.
kiiloomeetira 10 sadaffaa baatee ammas filuu amma filuudinaan ammas immoo baatee dhaqe fedhiin qabu beektaa maaraatoonii immoo gimaash maaraatoonii walakkaa maaraatoonii amma hoggasan asitti immoo fiigee sadaffaan beemas baateetti miila na dhukkuba hoggasanii na dhiitee miilli yeroo fiigumsa irraa galee na dhiite amma na dhiitee naan akkuma fiigumsa irraa dhaabbadheen na dhiite yeroo dhiite akkuma miilli kiyya kanuma guuteen naan kalaasanii baagaa addunyaa baagaa fiigumsi naan taane dheetuman edduu asin deebiin achuma baate marraan maalee masan qabadheetuma kute gara Jibuutiitti. Jibuutiidha maal hojjettaa? Jibuutii dhaqne achi gaa Jibuutiitti wantoota hedduutu jedhanii achitti eeffan dhaqe maal rifeensaan banee ture. Edduma jedhu achiin booda waa'ee siyaasaa keessa galle achuma ate kana guutuu hedduu goggoonu booda galaan jedhanii. Achi sin deebisan biyyatti? Biyyatti deebisan 96 gara biyyaa deebine. Saniin booda edduma jennu gaa durumaan mana barumsaattis wantoota aartii kanan hojjedha. Drama immoo wantoota walaloo sun dumaan hin barreessa. Edduma jedhu achumarraan usoo biiftuu ganamaa akka jiru tokko ofuma kiyyaa onni jedhee hundeesseetuma dibbees ofuma toshee ijoollee kana walitti qabee eenjaan ijoolleen guddoo hin jedhan anumatu olii gadi wanneedha na diddan eenjaan esuma jennu mana booraatti mana barumsaatti mana barumsaatti booraatti edduma jennu ijoollee ana jechuun amma kaayyoon himaale agartee xiqqoo takka dammaqsuma waan biraas galee midhaan immoo aartii kana yeroo hunda duraan fedhii qabadhu malee aartiitti kan galu kan waa'ee siyaasaatii wal qabsiiseen galee aartiitti beektaa. Keessaa sirboota akka eenyu ni yaadadha mana barumsaatti daagimma konan fa'aa. Dhaggeeffadha kutaawwan namni seenaa hin beekne kan jiru sirba sana fa'aa dhaggeeffanna. Umar Suleymaan kan akka eebbisa addunyaa kana jechuun waa'ee aartiidha irra caala aartii gara aartiitti kan nagashu gara aartiitti kan galu kan nagodhe agartee siyaasa Oromooti wal qabsiisee kan hin gale walumaa galatti. Amma gaadummaan kan ijaa jiru gara kamiseettis galle kamiseettis mana barumsaatti gumii dagaagina afaan Oromoo jenneeti hundeessine achi keessa gaa wantoota hedduutti dalagaa ture. Uummata keenya dammaqsaa gale diraamaanis walaloolaanis mana barumsaa ta'e deemnee gaafa guyyaa sanbataa fi maali qabnu san hedduu hojjetaa turre jechuudha. Dammaqina uummata keenya akka karaa aartiitiin akka inni godhu hedduu eelaa turre boodatti wantoota hedduutu. Ijoollee walitti qabaa turte boodarra garee aadaa Oromoo walloo san gahee achi amma hawwisa sun dhaabbatuu bira gahe amma kan godinaa kun jechuudha. Amma kan godinaatti deeme jechuudha. Kan godinaatti deeme. Ijoollee yeroo sanaa yaadatta ijoollee yeroo sanaa yaadatta hammam deemaniiru namootni bu'aa qabeeyyii ta'an jiru namoota san keessa. Namoota san keessa gaa fakkeenyaaf amma akka mana barumsaatti dhuftee kanan kun Lubaabaa fa'a Lubaabaa Jamaal. Ijoollee hedduutu jira. Garuu amma agartee gara aartiitti achuma tafee jiru ijoollee gaafii san keessa jechuudha. Ishiidhaa fi edefammoo gara godinaatti dhufee Jamaalis jira immoo Sa'aadis gara godinaatti dhufe garee sun hundaa'ee hundeessinee dhufan isaan. Gara uummanni isaaniitti gara isaaniitti jechuudha. Maal fa'aa hojjetaa turtan mi'a hawwisoo sanaan? Hawwisoo sanaan akka yeroo akka mana barumsaatti ture wantoota hedduu ture. Inni sun rakkoowwanidha. Inni mana barumsaa gaafa isa kanaa immoo gara harka wanni waan galleef jecha dirqama sirbaan hojjetanii waan biraan jiru sanummoo erga gara godinaatti galee barumsa gara daseetti hin galee beektaa. Gaafa Zeenuun filamuu anatti filamee ture naannoo galuudhaaf. Bahar Dar. Zeenuu Mahbuub. Bakka Zeenuu sanatti filamee ture. Ani barumsa kiyya malee hin deemu jedheen. Kan Zeenuun deemuu danda'e. Dhaqee galanii garasitti. Fikaat garee jedhamutti lakki duraan imma osoo wanni kun dhaabbatiin duratti akkan dhufeen fikaatiin gale. Garuu fikaat hojjechaa hawwisoo wanni immoo mana barumsaa keessatti mana barumsa barachuuf amma kamisetti kan hin gale barumsa barachuuf kutaa 9. Fikaat san immoo achi keessan dalaga. Fikaat keessa dalagaati. Fikaat kun gumii HIVti. Amma achitti tsara eedis kebab jedhama. Achitti isaan jedhaman dalagu. Amma mana barumsaa keessatti gumii daangin afaan Oromoo kan jedhu tokko hundeessina kan barsiisaa afaan Oromoo gaffaaloo tokko waa jiranii hedduu jira ijoolleen. Fakkeenyaaf amma yeroo sana waan haaraa lafaa kaastanii jalqabdani maaltu isin kakaase yeroo sanatti haala siyaasaati jetteetta? Ani waan siyaasaa yeroo waa'ee aartii kan nagashu bira waa'ee siyaasaati. Jechuun aartii wajjin wal qabsiisee siyaasa Oromoodha keessatti kan nagalchuu bira waa'ee siyaasatti wal qabsiisee aartii kan dalagaa turan waa'ee siyaasatti wal qabsiiseeti. Achi keessatti mudannoon si mudate jira wantoota hedduutu mudate
garuu ani waan hedduu caala waan diina sigale diinni achi keessatti waan nu dalage maal wanta waan mo'anneef jecha ammani akkana kana yeroo rakkoo himuu bareedana fakkaatan argametti waan mo'adheef sigale miti mo'adheedheeti yaadama yeroo ammaa kana sigale miti garuu yeroo baay'ee hundi keenya boonye beektaa baanee waltajjii gubbaatti baanee akkana diinni akkana goone jennee takkaatu kun hin beeknu garuu nu diina hojjennee irra beektaa diina dhukka irraa kan garuu kan hojjenne uummata keenya nuti ofumaa wal midhatu waan ta'eef jecha ani uummata diina himadhu diinni akkana godhee himadhu Oromoon ni beeka waan ta'eef jecha bakka biyya turrettis kamiseettis jechuun baana waan taatu ni beekan garuu yoon akka kadhee himadhe bu'aan maaliif kan akka faloo amma miili cifsuun jiraami kan akkasii sun jira ani maal haa himatu ani yookaan waan fakkeenyaaf diinni kana godhee yeroon himadhu kan ija dhabe jira kan lubbuu isaatti dhabe waan meeqa dhabe jira waan ta'eef kana jedhee himadhu ani qabsoo yeroon qabsaa'u akka nama bishaan dheebatee dhuguutti hin qabsaa beektaa bishaan dheebatee yeroo dhugdu namni harka si dhugutu jira hin jiru ofii keetti dheebuu kan of baata waan ta'eef jecha kanaaf rakkoon kana daraan kana jedhamu dura gahe kana jedhamu garuu amma kana tokko waan maaliif waan hin mo'adheef har'a mo'adheetin as jira waan ta'eef diina ni mo'e diinni akkana nan godhe malee diina waan diinni waan takana godhe hin qabu galati kan rabbiiti mo'adheeti jechuudha. Tole egaa namni hedduu waa hedduu keessa darbeera naannoo sanatti keessumaa afaanumayyuu baruudhaaf dhiibbaa karaa naannoo sana jiru dandamatanii afaanuma Oromootiin himanii bahuun iyyuu waan salphaa miti. Sanarra dabartanii mee sirboota yeroo sana hawwisoo keessatti ijoollee walitti qabdanii wantoota jejjettan sana waan aadaa naannoo sana jiru maal faa yaadattame waan yeroo sanatti hin jalqabdan. Yeroo sangaa jechuun fakkeenyaaf amma wantoota haaluma waa'ee cidhaa fi heerumaa fa'aa irratti jira miti wantoota akka haala diraamaatiinis ta'e galee erga gara artiitti dhufe gara wanni itti dhufne gara amma baandiitti gara baandiitti guddatee dhufe nuti yeroo baay'ee fakkeenyaaf wantoota bakka hin gahetti sirboota keessa galee sirboota fakkeenyaaf kan akka Alii Birraa kana galee kan akka eebbisaan takka sirba eebbisaa sun sirbiin bu'een beeku waltajjii gubbaatti. Sakam sirbitan. Nandinii kan yuusan. Matinlee hina fani kan nandinii dubbiitiyya nallee yakni garaatiyya an barbaadee sidabe garam jetta shiinaati kan yuusan. San galma aadaa keenya Alii Birraa asaabaloo kan yuusan san aduun sirbin bu'een beeku Geetaachoo Ayamaram kan geerata san. Meke geranure geran sa kopka garan farum mata mara tuka hajusan waktu kana malifi sirbotan waan agarte si akka durasinya selemti siyasa wakso sani keessatin di mawante ef edun sirbin takawal ta jifede kore bo embe kon gafa edu dini dufes meka gocha turan igale samu kesa bane meka mo anne bane jara gafa wani rare nuti sheni male maskoti randiyani maika bada maika kiyar akan bana sagal Utu sirbitu echu wahi godaniti amma wae si wani da satura wae barkumeda am buka sagal wae barkume so asa jirani akka jirun addarashi nama dibbe shantu jira guutane kasti isanas hedannodan marsan jiran addarash osum haasani wae tokko waan haasani qaba wae chun barkumeen akkana wae mutuma kana haasoo malee waan biraan haasan amma regaa fogatti gaafnu kun animmoo gaafsa wayin achi dhaqeef guyyaan 15 nyaata nyaanne gaafa guyyaan tisu guyyaa 15 nyaata nyaanne maali akka kanaaf haa ta'u osumatti duraan siimen jiran maal sin jedhe waan diina modheef hin maddu sin jedhan diina as gubbaa ta'e diina waan hin modheefu namni takka guyyaa tokko ani nama keenya waa himatu fakkeenyaaf mootummaa kan diina akkana goone nama jedhu dhagahan wayyaanee akkana goone akkana goote malee akkana goone hin jiru kan akka Oromoo diina mataarraa gad dhiqan jiru nuti immoo yeroo baay'ee rakkinuma himanna. Kuni gaataatee makeessa darbame yaadachuuf malee kanaafuu himaa barbaachisaa si galemtani duraan siimen ture yeroon qabsaa'u akkana bishaan dhuguu sin jecha kanuma dheebatee waa dhuguuti. Haa ta'u malee immoo irratti ejjennoo kee cimaadha nama wajjiniin illee ejjennoo cimaa qabda waa'ee Oromummaa irratti eenyu wajjin yoo nuun qabduu waan jedhudha namoota irraa hin jiru waan akkasii kanaaf ree kaanita isaanii waan isan godhiif waan ispaaltii gubbaa waan tokko agartee ofuma meeshaadhaan agartee galee mina waamanii waan mina godhan waantu jira kanaaf agartee amma guyyaan addaatu waan taateef amma san dubbatu bira beekta
Bara 1999 nama 500 jira waltajjii waani konferansii uummata Oromoo kan jira kan godinaa jira bara baraan amma yoo dhiisanii laatan beeku malee nama 500 jira. Amma guyyaa sanga akkatti nagaa ta'e adda beekan tokkoffaa karaa mana barumsaatti yaameen jira. Akka barattootaatti lammaffaa immoo akka artiitti waameen jira waltajjii saniif. Sadaffaa akka artiitti akka mana barumsaatti akkanatti waamee beekta si galee amma dhaqee amma haasa'anii fixaniiti waa'ee milineemii kana haasaa eegalan fixatan amma fixataniiti gaaffii fi deebi'uu agartee uummataaf yaada uummatarraa barbaadan. Ani yeroo sangaa achi na haa ga'u guyyaan san eeggatatti ture waan ta'eef harkumaan baase. Rabbiin isaa maaru garuu amma biyyeen isa salphatu Saayid jedhanii jira. Saayid Yesuuf jedhaniin nama cimaa ture. Garuu guyyaan sangaa haasaa keessa afaan wal dhabneerra. Nama dandeettii hedduu qabus nama sabboonaa dhugaati. Har'a garuu du'eera dhannaan jedhan garuu gaafan biyyaa bahu. Nagan deebi'uun jiru godina bulchaa ture. Namichi sun garuu bulchaa godinaa ta'e booda maraachanii jechuudha. Bakka makiinaadhaan akka fe'etti himatu san godina san jaa dhaabbatee maraata ta'e akkanaan dhaabbateetti karaa guddaa makiinaarraa maqu ture karaa makiinaarraa jechuudha maraata. Nama takkan dubbisu garuu ana qofa dubbisa ture. Gaafa san garuu waltajjii san irratti harka baasee haagana haasooftanii jeen garuu wanti hedduu nama gaddisiisa. Akka afaan keenyaan haasofnu waltajjii kanatti akka afaan Oromootiin haasofnu gootawwan nuyi jedhanii wareegaman maqaa kaasuu dhabuu keessanii hedduu isin gaddan jedheen. Irraa fuudhan maayikii. Har'a guyyaan maayikiin irraa fuudhanii miti jedheen. Guyyaan takka lubbuu keenya keessaa fuudhanii guyyaan immoo takka waan fedhe dubbadhee waltajjii kanarraa boodheen. Ani har'as borus jedheen hagan addunyaa kana jirutti. Har'a gaachuun namni jijjiirama beektaa. Haga tokko jira. Ani waan ittiin wal keessa dhaqeen dargisi nagarra jedheen haasaa jecha dhageen seenaan dhageenye. Garuu haga mootummaa kana ajjuma ani nama jibbuun qabu jedheen. Yoomiyyuu taansi immoo hin deeggaru. Afaan Oromootii fi afaan keetii fi aadaa kennamee maaliif dagaagsisaa jiru jiraate. Kun lubbuu kee kenneen jedheen. Nafanis har'a sana nafanis jedheen. Uummata Oromoo nama 500 dura jira har'a naaf gammachuu guyyaa gammachuu. Achiin isheen waan federaalli maskootiidhaan isheen dhufanii eeggatan maayikii wajjin akkanatti gadi dachitti amma uummati bakkumatti ka'ee narraa deebisan haa dubbatu sa'aatii sagantaa 3-4 ture haga boqonnaatti anumatu fixate waan san abadan jedhanii himan kennu innan du'aara yaa Oromoo dhee waan takkan jedhani abbaan fedhe mootummaa qaama mootummaa keessaa namni fedhe dhufee waa sin godhe halkan sin godhan inni matiin adeemtanii qaama mootummaatti mana bakkeenya poolisaa bee maal jettanii namicha tokko jaarsa mee jaarsi kun na bira jira jaarsi na bira jiru kun ilmi isaatiin dhaqii Abduu akkana godhi jedheeni yoo amma ilmi isaa dhufee waan godheen dhaqee isatti himadhe furmaata naa kennu jira hin jiru kanaafuu bahageessanitti waltajjii irratti bakka namoota hedduun jiranitti rakkoo keessa waan taata waan mootummaa waan qaamni mootummaa sin raawwate achitti himadha malee ani himatina bakka dhaqxanii akka dhuunfaatti xalayaa barreessanii maatu barreessanii himatina adeemu.
waan hedduu ta'ameera. Haga ajjechaa lubbuu bira gahe mee kasan guutuu garuu waan immoo addeef waan takka rakkoon qabu. Amma gammachuu itti dhagahamu ka biraati. Bira dabartee har'a geessee ifa kanas argite siin jenna. Galatoomaa. Ergasii hawwisoo san keessaa baanaan gara Finfinnee akkamiin dhufuu dandeesse barnoota kee achumatti xumurte? Ani immoo lakkee barnoota achitti hin xumure. Kolleejii Daseetti gale waggaa bara 2002tti. Maal baratte? Istaatiksii galee ture. Amma achitti galee waggaa tokko baradhe. Saniin booda ammas wantoota amma kanatu waan isa gaale. Achirraa takka barumsa dhaabu waan hedduutu godhame Dasees dhufanii wantoota hedduu darbee jira. Kana jechuun dhugaadha garuu himuus barbaachisaa ture garuu maaliif waan hin moodhe fanimma kana waan himmadhu maaliif kan himuu kan jibbuu jiru waan beekta. Mee warra ulaa keenya tokko laala amma waan isaan waan fedhe yoo ta'e amma nuti waggaa rakkoo haa ta'u namni keenya waa'ee kanaan shamqumaatu jiraata daa'imman ol dhufu kun har'a qeerroon kun akkaan ta'u har'a namni qawwee sodaatu jira. Hin sodaatu maaliif waan itti agarsiifneef jecha hin sodaatan. Kanaaf kolleejii isaaniitti gahee achumatti waa'ee makanaan dhufanii meeqa ta'ee achirraas barumsa isa dhaabee akka barumsa isa dhaabu godhamee barumsa isa dhaabee amma achiin boodatti kamiseetti dumantaa homaa rifeensaa banadhee ituma jiru. Obbo Dinquu fa'aan eenyu Jamal obbo Jamal hiriyaa tokko obbo Jamal iteetee waa iteetee tokko dhufanii turan kamisee sagantaa itee kan himu tokko obbo Ali Jamal obbo Ali Ameerikaa jedhamu keessummaa si Adaamaatti siree keessummaa kan jedhamu tokko eebbisnee turre dhufne amma isaantu dhufee achitti waa iteetee tokkoon achitti maallaqas 2021 na arjoomanii saniin boodatti waa'ee gara wanni kiliipii kanas maambaat eegalee dubbiin cimaatuma dhufte. Mana barumsaatti hogganees waa'ee amma gartee kamisee keessatti waa'ee halluu diimaa magariisa kanas maal rifeensatti amtu onnechaa ture. Saniin boodatti sanis san boqqistu malee kana nan dhabama lubbuu kiyyaa dhabu malee wanni kana hin balleessu jedheen. Kanas halluudhaan halluu beeke halluu ani filadhe waan hedduutu darbe beekta. Kanaaf barumsa kan dhaabu godhe hawwisoo sanillee deebi'ee immoo kan dalagne baatii 5 hawwisoo san bilaa 5 dalagee jechuudha. Waltajjii irratti qofa waan waltajjii irratti naa kenname badhaasa naa kenname san qofa fudhadhee baatii 5 dalage hawwisoo ofii kiyyaa yaada meeshaa ofii kiyyaa dhaqee ijoollee hundeessee wajjin ijoollee sana wajjin dhaqnee Adaamaatti dorgomni waan san guutuu fuune san irratti garuu qophaa kiyya akkasitti iddoo wanta kan damoosii naan kaffalamin akkasitti. Wala akkuma ati maraattee waan tokko taate amma san nama hedduu ati jiran fakkeenya qaama mootummaa keessas ijoolleen ciccimoo jiran. Gaafa meeqa nu fuudhanis si galemti gaafa bilbilaan quba nan dhagaa jechuudha gaafa lubbuu kiyya namni baraarra jira. Qaama mootummaa keessas si galemti. Saniin booda sodaatanii amma isaan maal kaayyoon isaanii karoora isaanii karaa hundaan dhiibbaa nagoon irratti hin beekin akka dadhabdee akka sammuun kee maal jedhee akka ati balaas biyya kanarraas yookaan deemtu akka maraattu malee waan biraadha godhan jechuudha warroota nama xiqqoo namooti jajjaalatu beekta. Kasasan akasan taa'ee dhuma jedhu ati wantoota hedduutu taa'ame abimti waan nuti yaadu keessatti amma akkasitti amma uummata keenya keessa sheenaa waan tokko hoteela tokko jira. Hoteela Vaaluu Caffaa Vaaluu uumamaa jedhamu tokko. Amma achitti isattuu sagantaa wayii qabna turre eenyu hoteelichatti sagantaa jira ture lakki jechuun achitti sagantaan jira. Immoo waldaan misooma Oromoo Walloo keenya tokko jira nuumatu hundeessanis jira maanguddooti jiran isaanuma wajji walumaa hedduu taane gaafa siree waan barii gubbaa waan barii qullaa akkasitti kan warri isa amma haga mana dhukkuba babbaa kana achi rafnee halkan isa hojjenna jennee jechuudha. Nu Lubaabaan jirti Lubaabaa Jamaal ni beekti jechuudha wajjin halkan achi ciisaa bulaa ture. Addaraash keessa addaraash waan takka san jiru nyaata malee fedhii akkasitti hoggaa jechuun fedhii hawwuma wanni maqabnu irraa jechuudha. Sangutu taane garuu har'a nuti kan barbaanne kaayyoon isaa waan biraatii fi garuu kaayyoon si galma nu geeran galatti rabbiin haa ta'u. Kanaaf wantoota kana keessa dabarreetti eenyummaa kiyya jechuu si galee ezoo balaa fennatti bu'a malee hin dabarsee hin kennu jechuu barbaadeeti. Isa dura bara 2001 gahi dura achitti wantoota kana hundattaa ture isa booda isa dura immoo gara Finfinneetti dhuftee jirta. Gara Finfinnee haala kamiin dhufuu dandeesse? Finfinnee kan dhufe gaafa waan jechuuf hin dhufe maali kilippumaaf hin dhufe malee wanni hin dhufne jireenyaaf hin dhufne. Finfinnee kan dhufe kilippumaa jechuun dhufe.
Maallaqa fudhattee ittiin hojjechaa turte sanaan dhuftee asitti jalqabde maallaqa dinquu fannaa kana san dinquu dinquu yaasee isaan dursii kenna isaa fi obbo Alii Jamaal kan jedhan walumatti ta'aniituma sagantaa tokko dhufanii turanii sagantaa iteetee jedhamu tokko irratti achirratti sirba amma isin geerarsa eenyu Geetaachoo san sirbennaan achitti galas yaani bisaan akka hawwisootti hawwisoodha 10,000 kennaniif anaaf immoo 20,000 naa kennan achitti gaana booda kan hawwisooti godinatti meeqa taa'ame jechuudha akkasitti saniin roorroo meeqa tunarra ilaali kan dinquu faannaa kennan saniin kan dhuunfaadha beeku dhuunfaa akka dhuunfaatti afaan isaaniitiin nama dubbate nama achi dhaabbatee jiru meeqa taa'ame meeqa hedduu waan takka mee hedduu darbee jechuudha kanaaf sayillee Ameerikaan laalee bilbilee obbo Oliin Haagargaarruu miskuu kan jedhamu jirti mucaa kan beektamu miskuu jaarraa dhufaan dalagaa turte ishiitti bilbileeti haga gaarriidhaan laalee Ameerikaarraa gaarriidhaan beetboos irraa beetboos kan jedhamu jira eessa maaliin beetboos hin jedha giraagaadoos irraa gaarriidhaan haga deemtu haasaatii dhaqxeetti itti kennite jechuudha bilbila 20,000 kan abduuti jedhanitti akka itti himtu wanni aadaa fi turizimii sana kan dalagu. Achitti jirratti himame. Jaati himame akkasaniin waan sun agartee. Osoo ruftee kaasitan baasin sirba kan kee kan dhuunfaa kee kan sirbaa turte kam qabda. Osoo ruftee kaasitan baasin. Jechuun akka durumatti akkasumatti waa'ee isuma agartee aadaa fakkeenya amma OBS irrattuu argeen jira sirboota sanii gaafa wanni daddaraaroo dhufan tokko kan waraaban tokko. Kunlee saraan baatee Soomayaa magaalaa kunlee saraan baatee Soomayaa magaalaa kan jedhu yoo agartee latte jechuun kiliippiin jira inuu OBS irratti argeen jira. Kunlee saraan baatee siin jaaladhaan tureene kunlee saraan baatee siin jibbaa jalqabeene kunlee saraan baatee naatis galee tokkoone kunlee saraan baatee naanis maan dhabeene kunlee saraan baatee jawwee miila jalaane kunlee saraan baatee jiini bakaasaniine kunlee saraan baatee waan ajolluu saniine kunlee saraan baatee naanatti kaasiniine kunlee saraan baatee gaafa yatti boraane kunlee saraan baatee boraan baana yoomine kunlee saraan baatee waan jaalattu dhabine kunlee saraan baatee akka koo hin yoomine kunlee saraan baatee Soomayaa magaalaane kunlee saraan baatee Soomayaa magaalaane kunlee saraan baatee Soomayaa magaalaane kunlee saraan baatee Soomayaa magaalaa kottumaa. Malo. Sirba aadaati. Sirba aadaadha. Walaloo fi yeedaloonsaa kan. Jechuun kan uummataati. Anamma isaan yoo amma wayyaadamee kanarraan eegale waan sirba isaa kan gara waan qilleensatti kan hin baase jechuudha fakkeenyaaf. Kaan akkuma jiru ta'ee inni kan qilleensatti uummata dura baheen wayyaadamee kan jiru kana. Isa booda ol dhufteeti kaaseetaa mata duree wayyaadamee jedhu kana kanatti maxxansiiste yookiin immoo jette. Jalqaba irratti kilippiidhaan. Maal of keessaa qaba? Sirboota meeqa of keessaa qaba kaasettiin keessumaa? Ani amma sirboota gama guutuutti gadhiisa wanni jedheen gadhiisne akka itti hojjedhee wantoota hojjedhisan keessanii booda waan haala cimee jennaan akkuma eegaleeni wanni jedhee fakkeenyaaf amma sirba tokko kan wanni jedhu yoo yuutuubii irratti agartee umukiyyaa yaman taa'ee asirraa hin qabee deemee yaman taa'ee yaman irraa kan hojjedhee jira wanni geerarsa tokko. Atoof ta'ee yaa ilma biyyaa kan jedhu tokko. Atoof ta'ee yaa ilma biyyaa anoof ta'ee murteessitiyyaa diinaan nayyuu dura abbaan kiyyaa jedhu. Ijoollee biyya kooti firagu yaara kooti ijoolli ishee geeraruus sannan beeka ijoolli ishee geerarchi kan abbooti geerarchi kan sabaati geerarchi kan sabaati geerarchi kan abbooti.
kakattuunne goota joolishee salphina mudduu gadhee laafjalee du'adina. Laafjalee du'adina joolishee wedduu gaadda diinaati kanaaf goonni geerarti kanaaf dhiirri geerarti kanaaf goonni geerarti. Utaaloo muka dambiyaa joolishee wallaalaatu yaabbataa gadheen duuriin geerartu. Gadheen duuriin geerartu joolishee narras maalchee gaafataa narras maalchee gaafataa narras maalchee gaafataa narras maalchee gaafataa. Barrootu jijjiiramtee joolisheen innoo deebiin uumamnee yeroo saamni gubatu. Yeroo saamni gubatu joolishee kan garaan hin suuqofnee nanammaa nan gaafatu. Leelloo ilma gootaaree leelloo ilma gootaaree leelloo ilma gootaaree. Adoftaayee yaa ilma biyyaa anoftaayee murteesseetiyaa diinannayoo dura baankiyaa. Adoftaayee yaa ilma biyyaa anoftaayee murteesseetiyaa diinannayoo dura baankiyaa. Adoftaayee yaa ilma biyyaa anoftaayee murteesseetiyaa diinannayoo dura baankiyaa. Kanumayyuu firiif galabaa dinaafirra addan baafanne. Kanumayyuu firiif galabaa dinaafirra addan baafanne. Ofin taane gadheen nu dhibde kan biyyoo fi sabaan quuqamne. Kanumayyuu firiif galabaa dinaafirra addan baafanne. Amma wanni namoota waan agartee na hojjetan dhabe footoo ofii kiyya suuraadha maama maxxansitti suuraan hin godhe beektaa. Kuma lama kudha sagaltamii jaha. Kuma lamaa fi kudha jaha. Achitti yamanitti san wani ani gadhiise malee isaan kan tokkommoo magana daaromoo aadaatiyaa mallattoo saba koo kan addunyaa dagaagi faayasoo guutuu biyyaa ansiin hin boona jiruu kiyya. Ansiin hin boona jiruu kiyya dagaagi guddadduu aadaati kan siif jecha dhume goonni kumaatama aadaatoo goonni kumaatama fannoon garaan raafne ibiddin deebifne aadaatoo ibiddin deebifne dhiiraaf dubartiidhaan sabni walii gaale aadaatoo yaayoo daatae hiree murteeffate goonni manaa baa'e aadaatoo goonni manaa baa'e diina dhiigaan faale har'a siinas ga'e aadaatoo har'a siinas ga'e yaa aadaatoo eenyummaa koo har'a yeroon kiyya qabsoon yaa aadaatoo mallattoo koo har'a yeroon dirqamni koo. Magana daaromoo aadaatiyaa mallattoo saba koo kan addunyaa dagaagi faayatoo guutuu biyyaa ansiin hin boona jiruu kiyya. Magana daaromoo aadaatiyaa mallattoo saba koo kan addunyaa dagaagi faayatoo guutuu biyyaa ansiin hin boona jiruu kiyya. Ansiin hin boona jiruu kiyya dagaagi guddadhu aadaatiyaa ansiin hin boona jiruu kiyya. Aadaatiya. Kan siif jecha dhume goonni kumaatama goonni kumaatama fannoon garaan raafne ibiddin deebifne ibiddin deebifne. Dhiiraaf dubartiidhaan sabni walii gaale yaayoo daatae hiree murteeffate goonni manaa baa'e goonni manaa baa'e diina dhiigaan faale har'a siinas ga'e har'a siinas ga'e yaadaatoo eenyummaa koo
har'a yeroon kiyya qabsoo yaadaatoo mallattoo koo har'a yeroon dirqamni koo yaadaatoo eenyummaa koo har'a yeroon kiyya qabsoo. Ganaammee wantoota hedduu jira wantoota isaan sirraa qaban saganaan sirreessa. Sirboota gabaarra oolchineetta. Akkin oolchine ana jechuun oolchine garuu suuramaa fi wanni walii godheetuman yeroo isaan darbiin jedheetiin yeroo fakkeenya haala waa'ee diddaa qabsoo san irratti fa'a yeroo san kuma laaf fudha ji'a. Hedduu jira moobaayila gubbaa jira yuutuub gubbaa jira yuutuub gubbaatti anumatu kiyya moobaayila maqaa kiyyaan godhe malee namni agartee fakkeenyaaf waan kana agartee kadhee gaafadheessa. Yeman gaafan ture motora gosa motor biyyi sun baddeera beektaa ifaan hin jiru motora jeeneetara nama naa kireessu dhabe kuma shan keessanii fakkeenya bakka san dhaqanii amma bakki biyyi sun fakkeenya amma bakka agartee waggaa namni yaadu akka itti yaadu Yemen si galami wantoota hedduutu yaaddama garuu. Kanaamee haala deemtii Yemanii kanaan kaasna bal'inaan. Haala hedduu si ajaa'ibu jechuun san dhabee moobaayila kiyyaan akkas taa'ee halkanii guyyaa akka moobaayila kiyyaan jechuudha wanni suuraa guuree. Irra kakkaa'eetuma fuudhee akkamatti gadhiisa. Waa'ee gara sanaattis hamman deebinaati kaasettii kee erga baastee booda eenyuun fa'aa eessatti qindeessiste qindeessuusaa? Sirba tokko foonii beekta kan qindeesse Ibrahim Said biratti wayyaadamee kan jiru kana. Isa kaan immoo asii foonii beekta qindeesse giddii daanyaa biratti saarbii takka ture. Eenyu fa'aa wajjin wal quunnamaa turte wallistoota eenyu fa'aa wajjin wal argaa turte yeroo sirboota kana hojjettu? Kan hojjedhu immoo Dinqeessaa fa'aa Faayisal fa'aa Faayisal Abdurrahman isaan fa'aa jiru argaa ture asitti gaafan ture. Gattiiqaa fa'aa Taayuddiin fa'aa. Taayuddii fa'aa guddoo wanni waliin beeku san Taayuddii fa'aa kana wal agarre wagga seeroo san wayin agarre. Anasumatti dhufeetum wanni jedha yaa kadiriinis wal agarreerra kadir martuunis wal agarreerra. Gaachuu yeroo san hedduu akkantu walitti dhiqnee wanni hin jennu. Malee tajaajilee hedduu jiranii garuu hedduu walitti hin dhiyaannu. Dhufanii tuman jedhamtu adda wanneedha. Malee akkasitti guutuutti waan keessa deemee wanti beeku hin qabu jechuu barbaadeeti. Isa booda kaasettii kana erga hojjettee booda gara Jibuutii Yemen gara sana deemte. Gara sana deemsuun. Sababa maaliin deemte akkamitti deemte? Sun egaa sababa isaadha. Waa'ee haaluma gartee haala jireenya gartee waa'ee siyaasaa kanaatiin. Kanaaf jireenyuma gartee wanni dadhabnee naan si galee waggaan itti qabamee teenyee ilaalus har'arra boru wayyaa akka jedhu san. Saniin sababa saniin gara san deemu laas hedduu yeroo daraa cimaa waan tureef lubbuu kiyyaa aga meeqa dabarsanii siite kanaaf yoo amma kana jenne wantoota hedduutu amma fakkeenya haalli nama keenya si galee babbadee jira waan ta'eef jecha kana waan jennee waa sun garuu waa'ee dhiibbaa agartee yeroo san tureeni biyya kanarraa bahuudhaaf dirqame. Dura Jibuutii seente? Dura Jibuutii seente Jibuutii irraa immoo Jibuutii guyyaa kudhan ture. Achumaan dabarte. Achumaan darbee Jibuutiin keenya egaa Tojorraa garuu Jibuutii immoo kan magaalaa isaati jechuun magaalaa biraadha. Magaalaa lammaffaa Tojorraa jedhama. Achi gahee jirran achi gammoojjii kana kee qaxxaamurree boollallee qofforree jechuun fakkeenyaaf reenfa bakka agartee nama yoo hoffoltaniin nama qabrii ofiisaatti qabree nama qabrii isaa keessa nama ofii of qarbe jedhaatiin haa dubbadha faafaa jedheeni ashawaa kana biyya kana akkan addaan qoodee keessa isee beeka. Ati abdii kutachuurraan kan ka'e moo? Abdii kutachuurraan maaliif biyya gammoojjii cimaa waan ta'eef bishaan yeroo sadii mokaan dhufe wanniin doonii kinnu furuu dhufte yeroo sadanuu ni qabamte. Dooniin isin fudhachuu dhufte? Bishaan irratti humna bahaliitiin jechuudha. Sana immoo akkasitti achitti baay'ee hedduu neen garuu mucaan nu qabee deemu garuu mishaadha baay'ee hedduu. Nama miiqasatanii deemu? Haganaan jira egaa jechuun walitti makamna karaa dhufneetti waliin makamna. Kanuma keessa kunne akkasitti malee isii waliin fidanii. Namni karaatti simbira mimmiidhamaa ture jira? Garuu yeroo nuyi deemne hin jennu malee garuu hedduu qabrii argaa deemna karaa gubbaatti bakka namitti dhakaa akka nama irratti tuulanii deeman fi bakka magaalaan gargaraatti bakka namni qabra meeqatama jira. Achi galaana gubbaa san qaxxaamurtanii Yemen seente? Qaxxaamurree Yemen seenne. Yemen yeroo seente eenyu bira qubatte akkamitti? Yemen ijoollonni gartee wanta namoota daddabarsa kun jiranii isaan bira gartee isaan biratti hunduu
yeroo si buutu bakka si buusan qaban nama achirra makiinaa dhufa makiinaa si eega. Makiinaa si eega makiinaa akkuma bishaan irraa buuteen makiinaa isheenta. Makiinaa sun si qabee bakka si geessa qabaa jechuudha. Achi deemnee achirraa guyyaa 2-3 bullee amma gara Suudiitti daangaa Suudiitti nu geessan. Achiin booda gama maallaqa keenyaan waan nyaan waan dhonni jennu achumatti fudhachiifne ani Suudii deemina Suudii kan deemu Suudiin deemu jedhani. Gara Sanaa'aatti malee achirraa baatii 3 moo kana taa'e Yaman edu Sana'aa isheenin booda amma jibu Suudiitti Sanaa'aatti nama na fuudhu dhabee kadhee siimaa jedhan jedhamu mucaan tokko akka rabbiin naa buuse ana har'a gara Jibuutii gara galuuf jiru yoon Suudii deeme Suudii jechuun namni miila tokko Itoophiyaa miila tokko Suudii jechuun si gabanii si galchan sawwaan ta'e fanin deemu jenachi Suudiin deemu ifaa Suudiin erga galgala dhiyoodha garuu ani immoo kan hin beef dalagachuuf himi yoo agartee hojiidhaaf himi kan hin beessedha kan biraa waan ta'eef jecha ani akkas hawwiin keessa agartee karaa biraa waan ta'eef san deeme Jibuutiitti har'a gara galuuf nama na fuudhu dhabee Sanaa'aatti beeki nama ofiin na fuudhu Jibuutiitti of deebi'uu kalas jechuun carraa biraan dhabe amma akkasitti ennaan booda har'a boru anaa boru bahu mucaa tokko Husseen jedhanii mucaa tokko wal barre eessatti beekaa jedhee dubbatanii gadaa wanti an na beekan suuraadhaan viidiyoodhaan na beeka kiliippiidhaan waan ta'eef jecha amma qaama na beeku mucaa kanatti beekaa gaafata Abduun moobaayilii isaa keessatti immoo waan sirba kee qabateera akkasitti na waame ofiin na fidee wajjin na oolchee laaqana nyaanne maal feet akkana namatti naa bilbile mucaa Alii jedheen tokkotti Alii walloo jedhanii mucaa sanatti naa bilbile ogguma san makiinaa na erge makiinaadhaan amma Sanaa na qabu Yamanoonni na qabni Sanaa na geessanii achumatti magaalaa isheen nadhee jiraachuu eegale. Hammam turte? Bara 2014 dhaqee akka lakkoofsa Awurooppaati. Amma 2019 dhufee 18 dhumarratti. Naannoo waggaa 5 jechuudha. Waggaa 5 6 ta'a. Achi keessa akkam ture jireenyi? Jireenyi baay'ee cimaa ture. Akkuma dhaqne namoonni waggaa tokko mokaan teenye lolli eegale. Yamanitti. Jeequmsa maal kan guyyaa roorroo achi waan biraa wanta kan jiru. Akkamitti teessu maal hojjetattanii jiraattu? Ani maal rifeensaa hojjechaa tuman maal rifeensaa banadhee ture maal rifeensa sana duman dalagaa jiru achumatti as waraqaa baqattummaa kanas gaafannee fudhadhe kan yeroo kan beellama jechuudha akkasitti duma kanumaa deddeemnee duma innuu kanumaa ittuma jiraachuudhaaf koo hedduu rakkoo baay'eetu jira kanaaf san keessa immoo asiin waraanichi jira. Garuu kan waan si ajaa'ibu keessatti hagas tahee ilmi namaa nagoma nyaatee bula. Waan si ajaa'ibu keessatti lafa gammoojjii bakka fakkeenya gammoojjii hamaa keessa bakka makiinaan durumaan rakkoon jirutu rakkina qaba malee bakkuma san keessatti nagaan nyaatee jiraatee uummata nagumaan jiraataa jira. Akkuma armatti irra rakkachaa jira ammani. Biyya san irra jechuu barbaade fakkeenyaaf biyya akkas badaa biyya akkas waraanni akkas godhu san keessatti fooqii 10 amma kan argaa jirtu teessiste wajjin nyaasaa jirru kan amma kana duma garuu osuma dhabna jechuudha fooqii 10 kana. Diigaman rukutanii. Oogumta kan rukutan. Ijoolleen karaa dhaabbattee iyyiti. Haadhi abbaan makiinaan qabeenya achumatti dhume oogumta akka. Inni suuqa bahee waa bitachuu bahe mucaan yeroo gara galu abbaan hin jiru huccuun hin jiru haadhi hin jirtu qabeenyi hin jiru waan takka hin jiru manni hin jiru waan takka mucaan karaa dhaabbatee tumma iyyu. Yookaan abbaan gadi bahee ilmaan bakkumatti dhaba akkanumatti. Nama 500 guyyaan tokko arganya namaa jettan jinaazaa nama wagga takka nama 500 addaraa keessatti ajjeesan fixan. Si gaddisiisa baay'ee garuu akkasuma tahee sin jedha guyyaa tokko mucaan kiyya beelee abbaa akka na gaafatee hin beeku. Achuma tahee waan san guuta'e har'a garuu ani jechuun gaarin baay'ee agartee bilisummaa inni hawwisuu waan san ta'eefin deebi'ees miilima ofuma kiyya kan hin dhufe takkaa nama san gaafanne karaa kanaa hin dhufe jechuudha karaa bahara deebi'ee dhufe har'a garuu. Haala dhufaatii keenyaa sofuuti achi keessatti jireenyi kana ture jechuudha achitti bultii ijaarratteeti. Ani achumatti bultii ijaarradhe. Nama asii deemedha moo? Nama asii deeme. Nama asii deeme achitti yeroo mucaan bakka waniidhaan deemte beektaa asii mucaa naannoo qaalattii kanarraa deemte ishiin gara ammaa warra gara leemman kana ishiin asii deemtee ofii kiyyaa nama bira kan hin bulu jireenyi kiyya nama bira amma mucaa kana ishiin kan deemte xayyaaraan deemte xalabaadhaan jechuudha achitti asuma jettuu mucayyoon tuni
achi sheentee osoo dalagaa jirtuuti ijoollooti bilbila barbaadaniiti nama fakkeenyaaf dubartoonni biraalee kan achi kan baharaan deeman jiranii isaantu namoota dhiiraati bilbila kennaaf. Mucaa tan akkas godhanii ijoollee dubaraa tan akkas godhanii baasan biyya Arabaa kanatti. Dalagaan jira yoo amma agartee achirraa baate firiidamii qabdaa nagaan ooltee galtaa immoo maallaqni immoo san caala maal jedhanii kan baasan ijoollee mucaa tan achirraa baasaniiran. Amma achitti wal barra ollaa sanitti argaa ani ofii kan jedhu nama biratti bakka ofii bultii wani hin qabu. Amma mucaa kan gonnaa dhuma roorroo san argee naanuma wal barreerra moo kam maaliif roorristaa waan akkas akkasii mucaa san hin galee miti ni kaarraan qabu waan takkarraan qabu. Mucaa tan akkanuma fuudheetti roorrisaa jira. Maaliif roorristaa akkas akkasii kanan maaltu si galche? Nama marra nama waan ta'eef qofa na galchaa jeen. Kaasanuma jedhani baaga sin galchuu itti immoo dheeni biraa deeme. Oollaa nama jechaa hin deeme. Mucayyoon oollaa itti wanni dheeraa waan ta'eef jecha ani ofii kiyya manaa hin qabu mucaan baafattee deemte ganama baafattee deemteetti. Booda poolisii dhufeetu na qabee deemuun argani. Isatu yaala bachisi. Isa na yaabachisi naan jedhe. Ana waan ta'uu waan qabne amma innaan booda poolisiin dhufee na qabee lafa dachii yaana hidhe. Asirraa waa bakka wanni inni deemnee achitti lafa jaatti guyyaa afurmoo kana biyya manitti. Amma akkasitti reerani waan kana quba qabu dheerani. Hundumaa kan time eessaa fuudhan beeku asiin jiru. Amma kanaan akkasitti waan ani keessa hin jirre jechuun waan fakkeenyaaf waan takka sammuu keessatti yaadee hin beekne na keessa kaa'an beektaa. Amma soomana guyyaa soomanaa tokko ishiis dhaqxee poolis xaabiyaatti himattee baaftee karaa jirtuuni ani mootummaa musliima beektaa. Guyyaan Ramadaan baatii Ramadaanatiin akka waan kana keessa hin jirre maanguddoo duratti dubbadde quraana qabadde asii qabadde deen. Hayyaan deemna adda baanee deemna. Ammas gara gaanii mana kireeffatee akkana jira maanguddoota bilbile. Maanguddoo kana jedha hayyu yeroo kan sinin jedhu kana hayyu bakka ishiin jirtu silaa mana Arabaatti kan jiramu mana Arabaa kun manni kun mana Oromooti miti. Mana inni kireeffate san nageessi maaliif hin jenneen. Ani immoo wallaahi mucaan tokko mucaan roobaa kamisee kan jedhamu jira. Maram Awurooppaa kanarraa wanni maa rifeessaan doolaa 200 mana argee ture. Kireeffee ganaa meeshaa hin bitanne mana san keessa kaartoon irra gubbaan ciisa mana qullaa keessa mana rifeessaa bana duraa fecha mana san keessa hin ciise jechuudha kaartoon afadhee. Amma mucaa san akkasitti jennaan booda bilbilee maal naan jedha laale quraana qabadhee fi achi deemee miti bilbilee maal naan jedha si hidhiisi wanni ati wanni ishiin shawaadha ati walloodha maaltu naqee naan jedhe. Guyyaa sanii kaasee ani jijjiirame kana hin danda'u waan akkasii kana. Waa'ee gara Oromummaa kanaatti waan hin dandeenye jecha ishiin shawaadha ati walloodha maaltu si galchee. Mee maalumaaf sin akkana hayyee marhabbaa jedheen duraan kada eebsanaa achi gaadhee na galcha akkam jaaltaa eebsanaa achi na galchee dheen. Lubbuun kiyyaa baatu eebsanaa achi waa takkum barbaadu. Si hidhiisi dhiirri walloo gaafa ishii fuudhee na jedhe hee jeen akkam bukeesseen anumatti tolchaa jedheen. Tanuma raawwadhe dhaqeetumaan bakka deemu deemee nikaa dhadheetuma mucaa qabeetumaan deeme dirree bal'aa gubbaatumaan baase. Kottu godhee akkuma filmii hindii sana agarte mucaa qabeetuma kottu mucaa rifattee kana godhatti. Waa tokko sodaatan jedheen. Waraqaa kisii kaadheen jira bilbila gaamma. Inni taankii qabdan inni matarayyeesii qabdan gadi baha. Kun anis walloodha ishiin shawaan anis kun kanuma kun dirreen lafi bal'aa kanuma kottaa dheen. Xiiqiidhaan fuutee jiru. Akka xiiqidhee hedduu gara maaliif wallaahi waan si ajaa'ibu maaliif jechuun ishiin shawa mee ilaali namni nama ta'uudha mee waan shawummaatti waan wallummaa dhiise. Oromummaa sitti dhiise nama. Ati barra amma harki tokko yoo citaa ta'e harki tokko citamee uffanni isaa karaa dabarratti agartee dhiigirra harki tokko jirate adii isaa ta'u gurraacha ta'u nama irrifatta. Abbaa fedhe maan taane kan diina keetii kan nama obboleessa kee ajjeese ta'uu danda'a harki nama sanii garuu hirrifatta. Nama ta'uudha jechuudha. Kanaaf bakka tanatu waan sana galcheechu waa'ee agartee Oromummaa tana bakka tanatu akkan fuula godhe malee jiru waa'ee fudhas quba hin qabu. Kanaaf eegale achuma maatii mucaa tokko godhadhe. Amma mucaa sun immoo gaafa hiriira achi wanni yuunivarsiitiitti Ambootti gaafa baasan gaafa bidda akkas qaanqeen sun deemu san immoo baatii 2016 si akkam 2015 immoo kana. Kura jaha tokko akkasii naannoo sanitti baatii 8 hiriira baane. Hiriira san gaafa baanu
amma gachitti gaa mucaa duraan diinaa ol ture garaa keessatti gaafa baatii shanii obboleettiin kiyya fa'aan kan achiin dabalata amma diinaa ol malee hin beektu milkii hin beektu maqaa isaa diinaa ol jedhee waama garaa keessa taa'e asuma jedhu gaafa san hiriira baanee innaan gara galchine amma mucaan kun maqaan isaa jijjiiramuu qaba asitti ta'ee garaa kee ta'ee gartee hiriira bahee miire kanaafuu maqaan isaa jijjiiramuu qaba maal abbaaf nuuf jennee dhuma gaafa nu haadhi milkii jennaan jette hayyee milkii jenneen milkii Abduu inni baafneef amma milkii maqaan isaa. Tole egaa amma waggaa 5 ol Yaman keessa jiraattee gara biyyaatti dhiyeenya kan dhuftee haala kamiin garana kan deebitee sawaa isaa. Amma haalli jireenyaa kun haalli biyya kanaa kun xiqqoo takka nutti wani dhabeetta. Ani gammachuu eefan waa'ee qabsoo Oromoo keessatti waa'een siyaasa naa gale. Nama tokkoon hin gammade nama tokkoon jechuun kiyya. Nama tokkoon hin gammade nama tokkoon immoo qalbiin kina cabde maaliif yeroon kan sin jedhu Dr. Abiy gaafa Dr. Abiy kanas fide dhiiga ilmaan Oromooti lafee ilmaan Oromooti si galee innis immoo Oromoodha gamta qaba akka lammaa fa'aa jechuun hundi isaaniitu warroonni kana keessatti hirmaachaa hundi isaaniitu isaan qofaami si galeemi qabsaan kan akka obbo Dinquu si galeemti abbootiin qabeenyaa keenya hedduu haa galatoomanii isinis immoo fakkeenyaaf warri OBC kun wantoota hedduu qabsoon si galeemi hunduu wal qabataa waan ta'eef jecha qabsoo keessatti eenyu kan waliin qabu si galeemi hunduma keessa jira badaanis gaariinis hunduma keessa ni jira. Kanaaf san keessatti fakkeenyaaf gaafin gammade fakkeenyaaf gaafin gara biyyaa galuun murteessee gaafa Dr. Abiy wanni waadaa galee erbuu gaaf seenu san gaaf san subii ganama beellama qabnu liifi darba ture subii ganama televiziyoona irratti gar malee bareetin dhaggeeffadha beektaa akka hirriba irraa subii ganama kanaan yeroon ka'u paantii qofaan akkasitti dhaabbadhee daqiiqaa 36 mokaan dhaabbadhe imimmaan asirra ganna laphee gubbaa akkasitti akka huccuun uffanne kan hin beeke yeroo imimmaan laphee ganna yaa'uun arge dhugaa silaa har'a dhugaan fakkaatu osoo kaameraan jiraatee bareedaa ture imimmaan yeroon gadi buusu yeroo sana Oromoon todda akkasii kan akkanaa tana Oromoon jedheetin hedduun gammade beektaa keessaa waa'ee lola adawaa san Oromoo waa'ee hundumaaf yeroo galchuu jechuudha si galeemi namni takka akkas dubbatee beeku jiru waan ta'eef har'a kiyya taanaan har'a waan kana dubbate kan jiru si galeemti natti gammade hedduu akkasitti saniin boodatti gaafa kumaante poostiin kun gaafa Dr. Abiy gaafa waan kana murteesse waan fedhoote karaa miilaanin deema jedhee karaas murteeffadhe miilaan gara biyyaan gala guyyaa takkallee kamisee gubbaa Oromiyaa illee qabu dadhabe kamisa mattillee guyyaa guddii akkasitti yeroo san keessa dabarsan guyyaan takka dirreetti san gubbaa walakkaa kamisa san dhaabbadhe of arga dheetan kana achiin ka'uu bira garan deemsa eegalee jechuudha. Miillumaan jechuun karama miilaa dhufne karaman deemsan maatii qaban qabadhe achitti irra'ee waa takka kiisan keessaan qabuun ture. Amma mucaa takka daraartuu jedhanii boontuu Oromiyaatti immoo Facebook irratti daraartuu jedhanii mucaa takka walloo takka mucaa xiqqishoo guyyaa tokko garuu namni gudii jeequmsan keessa akkas taanu san namni takka akkas taatanii akka namni jedhee beeku hin jiru garuu afaan sabboona waan hedduu jedhan takka guyyaa tokko namni akkana kana bishaan namni hin jedhan jiru ammas ishiitu yeroo ishiin farankaa 800 ergite Saudii. Eessa jiraatti? Saudii jirti. Akkasuma mucaan tokko immoo mucaa Sayyid Yaa'in tokko jira hiriyaa kiyya tokko. Mucaa waa saffaa mucaa waa'ee mucaa sanii fa'aaduun kaas waa'ee jechuun waa'ee siyaasaa kanaan si galee hedduu na waa'ee nama inni siyaasaa nama waan qaama waan biraa deeggaru si galeemi garuu hiriyummaa jechuuf waa'een namummaa fi waa'een siyaasaadha sila osoo ba'e waa'ee mucaa sanii jinaase guyyaa guutuu waan dhume si galeemi inni nama qaama biraa deeggaru ani immoo nama qaama biraa deeggaru garuu akkas ta'e mucaa santu akkan galus karaa naa bana jiru Sayyid jedhama baay'ee nama jaalladhu baay'ee hedduu akkasitti san masaafiriin haa godhanii hamma adanni deemee adan irraa immoo hamma bahara nama biraa hamma bishaan qarqaraa jechuudha bishaan qarqara irraa immoo bahara immoo ganti ce'ummoo nama biraadha haga Jibuutii irraa immoo ijoolleen Jibuutii irratti walitti gootee masaafiriin akka ta'e karaa kanatti akkas ta'ee dhufe biyyoota ammas ga'u wanni sana'aa irraa ka'ee hamma adan ga'u keellaa 150 kana keellaan fitashaan jiru amma mucaan kun beeta
meeshaa muuziqaa tokko qaban ture orgaan mucaa tokko Said jedhanii naa bite Said Ali Bashir jedhaniin orgaan kiboordii $1,000 2,400 makana bite amma sanis qabeen jira beeki yoo fedhan meeshaa sanii miti manuma qabanii makiina makana irraa buusanii abbaan anas jaartii kiyyas hunduma keenya qabanii bakka fedhan geessuu danda'an takka garoonni mucaan taphataadha mucaan keessi galee machi gubbaa ta'e yeroo keellaa yeroo rafeen yeroo keellaa ragee waan akka wayiidhaa hin dhagaa mucaan yeroo poolisiin dhufanii hulaa baanii ilaalu kan yaa poolisiidhaan yeroo kas jedhuun kolfa in kala namni makiinaa gubbaa jirus osoo waggaa takka nuffata hin jechuudha keellaa 150 mucaa sumatti akka mucaan mucaa xiqqaan mucaa baadiyyaa amata 3 itti gasan yaa poolisii jedhan harka kan darbate amma tafaddalu darbaadhaan mucaa makiinaa akkasumatti kalaas warri makiinaa gubbaa jiru gammachuu 150 hin jedhe osoo namni takka dhufee huccuu keenyaa yookaan shaantaa keenya kana godhini karaa san dabaree maata rabbiin malaayikaatti muunee dheesuma jechuudha. Dhuftanii galtan. Dhufnee achi adan dhaqnee adan baatii tokko taa'ee achirraa baatii mucaa tokko bee mucaa sun ammallee du'ee naan jedhanii rabbiin isaa hamaaru isa bira ture adan baatii tokko bira taa'ee achirraa immoo hamma bishaanii nageessee ture maamudawwal jedhanii asirraa immoo bishaan irraa immoo garaagaraa bahara gubbaatti an har'a kan hin deemudheen ture guyyaa 15 immoo bahara dhufee taa'e bahara qarqara awwaara kana keessa mucaa qabe achitti immoo mucaa Muhammad jedhanii fi Hussein jedhanii tokkotu hedduu waan hedduu na faana ta'an jechuudha achirraa haa jechuun nama Oromoo ta'een si galemi jabeessaatuma karaa kana jechuudha kadhadhaachumanis walichaatuma asirraa na fidanii Jibuutii bu'ee Jibuutiitti hoggan gahee meeshaa sunis immoo achitti jala hafee achirraan waggaas dhufu si jalaa fudhatanii naan jedhan. Gitaaramu. Kiboordii kana abbooni baqa ani galuun jira waamameen galaa jira biyya kiyyan na waamin nan galaa akkam eenyuun irraa fudhata dhugaa keellaa sin dabarsan laale biyya ambaa biyya jeequmsa jiru kana keessa meeshaa ammas gahuusan san guutuu baadhee qabee dhufee biyya kiyya galuudhaaf hin sodaadha waan si ajaa'ibu keessatti amma keellaa gaalaan dabarsinaa nan jedhan gaala seenee Jibuutiitti keellaa amma gaalaa fi kana gaalaani dabarsinaa nan jedhan ani immoo jeenee nama seeraa ta'aa galaati seera cabsee ani biyya kiyyatti hin galuun jedhan asitti haa basabbasee hafuu malee akkasitti narraa hambisanii achi taa'ee chumatti nama seeraa ta'aatii galaati ati immoo gara galtee seera cabsitee galtu maal fakkaata sammuu ani immoo sammuuf hin jiraadha malee namaaf jecha yookaan immoo niyyaa hin jiraadhu waan ta'eef jecha keessi kee nan gammadu dure kanaaf an seeran kabajaatiin galaa jira waan ta'eef seeran cabsu jeeni akkasitti achuma gatee biraa dhufe nama bira kaayee yoo gaafa gaarabbiin fuudhee ilma dhufe silaayi akkasiin kamisee geenye jechuudha sanguutuu kee rakoo sanguutuu kee dabarree kamisee geenye amma gaa dubbiin dhuftee dubbiin jabaan amma dhufe jechuudha gudii sanguutuu dabarsinee warrooti gaafa nuti nu ejjetan akka fedhan gaafa nu godhan har'a garuu silaa duraan siimeen jira gaasan guutuu gaara dabarre warra mootummaa jala fiigaa turetu garuu ijoollee sun immoo ijoollee wajjin huccuu takkeessa wajjin guddannee wajjin baranne har'a garuu Abduun lafa san guutuu deemee dhufee ni beekan hundumaa ni beekan namummaadha amma jechuun isin jira qabsoo yeroon qabsoo qabsaa'u wallaahi guyyaa tokko waa hiifesuun taane keessa kiyya of gammachiisuuf qofa isin jira akka nama dheebatee bishaan dhuguutti qabsoo yeroon qabsaa'u dheebadhee bishaan dhuge namni harka naa rukuttu narra naa rukuttu mana kan keetiif yoo nyaata bittee galte ijoollee keetii namni harka si rukutu jira hin jiru akka nama bishaan dheebatee dhugeessan waan ta'eef jecha garuu nama ta'ee namni tokko ilma namaa sirriitti suufa finneerra ijoollee isa wajjin barannee wajjin guddan ijoollee gandaati ijoollee laga takkaati gudii kanaa kana guutuu badee dhufee kamisee irraa ka'ee booraa bu'uudhaaf bulchaa guddinaatti hin bilbile kun obbo kana rakkoo kana keessa dabarseen dhufee makiinaa na kaasee jedhan wallaa makiinaa naan kaafne jechuudha maallaqa namarraa baddireeffadhee obboleettii kiyya sii galee obboleettii kiyya jechuun kiyyuma haa ta'u malee ishiin nama bultii qabu waan ta'eef jecha ishiirraa maallaqa 300 fudhee haa galatoomu mucaan tokko jira Ali Umaaroo jedhaniin makiinaa qaba makiinaa isaatiin gaasa guuteetiin dawweetti galee jechuudha lallafa hammana kana qaxxaamuree dhufee
lama faabii jijjiirama jedhanii si galemti nama keessummaa dhufanii jechuun waan waa'ee siyaasaa tokko adda dhiise waan siyaasaa irraa baane namummaaf ta'e si gale keessummaa dhufe tokko lama faamaatii qabee dhufee jira akka duraati uumatuun akka duraati rakkoon qabu ture akkasumatti fuudhanii waan saniin gale wallaahi abduu biyya akkanaa qaxxaamurtee dhufte gammoojjii kana mucaa qabdee dhufte bishaan haayilaandii jirta haayilaandii xiqqootan nam bishaan obaasan jiru kanaaf san keessatti matanya gaayee akkasi dhufnaanis rakkoon tokko dhufe sanis akkatti baafne ni buune maanguddoo wannis dhufneennaan muka keessa jira ijoolleen bosona jirtan jedhan nan dhaqe sanis qophaa kiyya maanguddummaa dhaqe isaanis waa'ee dubbisee garuu waggan dhaqe maanguddummaa sun dhaqee deebisee nama na jedhan himaa jedhee bilbilanii abduun isaan keessa jira mucaan abduun yaa abduun baalo sooyyee kana sugaa naan jedhe osoo isaan hin jenne osoo hin jenne yaatanu ati garuu kana jechuun qabdu jedheen akkasitti kalaas biisuun na jibbisiise namichi kalaas hundinuu dugdaa gara walii qabaniiran inni kun qeerroon jettu maanguddoon jettu qaama mootummaan jettu wal keessa seenee karaa seesoon amma gaa kanuma keetuma keessaa keetuma mucaa kiyya galee aseessa garama awaash kanatti duraallee man turte amma gara dhufeeti gara obbeetii biyaatti mana dhaqee ilaalle maaliif garaan nyaate fiicha bira 200 kireeffadhana jettee akkana waan tokko rafaa jirti. Eessa jirtu amma? Ani asin jira ani hiriyaa biran jirasi. Eessa? Boyga waan hedduu iyyuu dabarsiteetta ammaatis waan xiqqoo tafe boyin jiruun nama jiru tokkoon hin guuttu. Amma kan dhukubee ture sessi diroo duraan ani bilbiltee ture san garmalee sana dhukubee ture amma akkasumatti booda mana Jamaal tokko biran ture. Jamaal Husseen. Achitti waan tokko sammuu maal haa jedhu ta'e achi na waamee ture. Dumanchi luchise dumantaa wajjin dhukkubee naan booda achittis waan tokko rakkoon tokko na mudate achirraas rakkoo sun gara mudate na dhukkubee ciiseen ture mana hakimaas waan ta'e qabu amma nu booda moobaayilii keessa jira haatan achumatti ta'e dumanta ciisee jiru. Achuma isaanitti jaartii keessa kan tagaa jirti achi ishiin sun akkasitti isaan sun labanii akkasitti sababii moobaayilii isaanii achirraa ba'e jechuun Faisal Abduu Rahman na fudhate mana Faisal biratti deeme Faisal biratti achitti dumantaa achi mana hakima nageessanii haa galatoomanii isaa fi eenyu maammoo mucachuu bisa tokko jira. Amma isaan dumasees jedhaniituma akkasitti osoo olii gadi fiiganii gara mana hakimaa sana dhaqee dhukkuba sanis waan hedduutu garaa keessa waa ture sun bahee fayyee magaalaa isaati. Maatiin kiyoo. Maatiin kiyoo. Isaan achuma jiran. Eessa? Gara malee immoo kan. Maatii ishiitti galtee ishee daa'ima fudhattee moo? Isheen lakkeechuun maatii isaaniitti hin galle. Maatii isaanii yoo deemu agartee waan biraatti yoo nama mudate hin beeku jedhetu. Ilmichi namaa waliin jabaatee jira garaa. Ilmi namaa garaa waliin jabaate. Oromoon jechuudha hedduu. Amma dhaqeetu laalanii yoo ancha dhaqeessa wantoota hedduutu dhagahamu waan ta'eef dhiisee mucaa keessee haadha warraa keessa argitee jechumatti waan godheef ergaaf malee waan argadhe irraa fakkeenyaan bana dhaqee waan hin jenne yoo ancha dhaqanii sagarteen mucaan yaalaa gwaggwaa wantoota hedduu na gaafata biyya isaaniitti waa bareeda waan ta'eef sammuu kiyyoon danda'a dhabe akkasitti inni dhufee ture na biras fuudheen ture asis gaafa asii Jamaal bira tures sababii wani kanaatiin rakkoo sun sin jedhaniin akkasii deebiin isaanis jedhuma jedhu maga meemmoo inni tokko immoo gaagaa toomuun darajee tokko darajee gadaa addaraa baala addaraa fi jedhamu tokko amma achitti eegaleen jira halkan naayitii. Na amma maal yaadaa jirtame maal dhaammatta?
maali yaada waan yaada maal hin qaba keenyaaf amma darbiin andeesse oofu karaa rabbiin itti nafite malee kana kan waan yeroo wantoon qabu mee wanti dhaammatti yoo jiraate ani waan dhammadhu waan hin qabu waan biraa wanta kan jedhu isa amma fakkeenyaaf Oromoon si galami yeroo kanatti fakkeenyaaf filannoo yeroo qaba namni tokko kan waa filatu gammoojjii ajaa'ibaa kana keessa teessee bishaan haayilaandii fi kana itti filatu beektaa bishaan san isa argatan dhuguu malee carraa biraan qabdu waan ta'eef lubbuu si keessaa bahuuf waan ta'eef dhuguu malee jechuudha garuu gaafa magaalaa Finfinnee keessa teessuu yookaan qabeenya wati waa jettu bishaan filatta heewwatu yookaan maal jedhamu bishaan maqaa bishaan adda haayilaandii tokko maraniisi maqaa isaa filatta jechuudha bishaan filatta qabbanaa fi ho'aa filatta gaafa san garuu filattu gaafa bishaan bakka dheebuu gammoojjii abbaa kee jiru san keessa kanaaf mirga fakkeenyaaf dimokiraasii fakkeenyaaf dhaaba filachuu waan akkasii sun kan jiru Oromoo bira kan ta'u qabu gaaf kami gaafa kaayyoon keenya galma geessanii waa isanii haasa'uu qabna malee yeroo madiina hokkeen qabe kan keessa teessee mirgaan abaluu deeggaruun mirga hin jiru waan akkasii mirgi bakka qaba yaa Oromoo waan hunduma keessa tokkummaa isaa jabeessee diina hokkeen qabu kan jalaa bahu waan hagammaatti illee kana bawwaa buusuuf deemuu jiran nam mul'ata jechuu barbaadeeti kanaaf Oromoon tokkummaa isaa jabeessee waan amma itti eegalee kana si galee miti karaa fedhinaa ta'u karaa fedhin oliinis gadiinis bitaanis mirgaanis waan jaalawwan keenya kaleessa biraadhuma hundinuu waan kaleessa kaayyoo isaan kaleessa ka'an saniif galmaan ga'u Husseen yookaan Abduu Yesuuf jedhee isaan maqaan dhoofne beeke kaayyoo sun galma ga'uudha malee abaluu maqaa namni dhahee namni dhukkinna hin jiru kanaaf dhiisuu qabu uummati keenya waan ta'eef hedduun mul'ataa jira waan ta'eef wantoota san irraa daraa of eeganii yeroo qabnu yeroo sanitti yeroo itti fayyadamu yeroo fakkeenyaaf abaluu waa'ee siyaasaa keessa galee dimokiraasii abbaa fedhe deeggaruu mirga qaban yeroo sana yeroo sanitti yeroon sun yoomi gaafa waan barbaadu san bira geenye dhibbaa waa jiraatu dhaaba dhibbaa waa jaaraniiti garuu yeroo ammaa kanatti natti mul'atu kanaafuu kanuma jedha egaa wanti hunduun darba yeroo tokkichatti wanti hundi wal qixxaatu kan caalu yoo keessa darbiteetta gammoojjii guddaa san keessas darbitee dhaqas taanaan galas waa hedduu keessa darbitee as geessee jirta tarii namoonni lubbuun dhabamanis jiraachuu danda'u namni qaamni hir'ates namni waa meeqa miidhames jira saniifuu amma Oromoonis amma yoo haala danda'amuun wal bira dhaabbachuutti waan rakkoon hin jiru ammatti namni amma humna isaatii wal bira dhaabbachuu danda'a. Atis gama kanaan waan deeggarsaa barbaachisu ta'e waan Oromootti himattu haalli jireenya kee keessa jirtu simteetta waan jirurraa ka'ee egaa uummanni keenyas namni danda'u waan danda'uun akkasi deeggaruu abdii qabna. Egaa akkuma hordofaa turtan weellisaa Abduu Husseen wallorraa kaasee hanga qabsoo achi keessa taasisaa ture keessatti gara Finfinnee dhufee immoo ta'uu dinnaan hanga biyya ambaatti illee baqachuu ga'ee ture amma immoo kana hunda dandamatee miilaan gara biyyaatti deebi'ee maatii isaa qabatee amma immoo bakkuma qubsumaallee waan hin qabneef haala ammaataa keessa jiraachuudha kan inni dubbataa jiru. Egaa namoonni deeggaruu barbaadanis karaa lakkoofsa akkaawuntii isaatiin deeggaruu dandeessu yaada qabdaniifis dhiyeessuu fi dandeessu. Qophii keenya inni xumurraa wanti hafee jettu yoo jiraate tarii wanti hafeera waan kanatti daballeettu yoo jiraate carraadhumaa sii kenneetan qophii keenya golamnu. Baay'ee ulfaadhu galatoomaati isinis ganni keessan bilisummaa haa ta'u OBS hedduu galatooma iyyafattanii asiin agartee sitti baatanii uummata duratti sii galemti akkas uummata kiyyatti waan qabu fakkeenya haga tokko waan mudannoon qabe tokko waan ibsuudhaaf fi waa'ee aartii irratti keessaa hedduu dalagaa jirtanii galatooma ulfaadha haaluma kan itti fufaa hojiin keessan baay'ee nama gammachiisaa hedduu ni jira fakkeenyaaf hojjannee ture kan dura fa'a akkasiin jedhu waan amma moobaayilii waan sanin sii galemi san duratti yuutuubii seentee ilaaluu dandeessaa waa'ee keessanis ta'u sii galemi santoota hedduu miidiyaalee keenyas jiran sii gale akka tokkummaatti haga isaan hagam akka wanichaa jiran
san keessatti illee hojjedheen turechuu barbaadeeti. Kanaaf hedduu jabaadha. Asuma waan irraa fudhadheen gadda maamma jaalaa biras. Maamma jaalaatti sidheen gadda ni ture. Si bilbileemi. Isaa galatuumu. Asiin akka agartee sitti dhufee sin ejji wani jedhus. Kan godhe kana. Kanaaf hedduu jabaadha cimaa. Asuma haalumaa inti fuufa daran sigalee. Wantoota hedduutu jira namni hamilee agartee fakkeenya waan akkana kana baasee dhokatee meeqaasi namni dandeettii qabu meeqatama jira. Kanaaf isin immoo barbaaddanii haga asitti maamtanii jedhee uummata Oromooti walitti makuu keessaniin hedduu galatooma hora bulaa. Faadhu galatoomi kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS qophii iyyaafannootii kan daawwachaa turtanii qophii iyyaafannoo keenya har'aatiin weellisaa Abduu Husseen hawwisoo hundeessuu irraa kaasee hawwisoo naannoo Walloo jiru kanallee kilabii mana barumsaa irraa kaasee hanga hawwisoo hundeessuutti hanga baandii hundeessuutti nama achirraa immoo dadhabamnaan hanga weelluu kaasee tabaasuudhaan illee hanga uummata isaa kakaasuutti hanga biyya alaallee deemee jireenya isaa waan hedduu keessa dabarsee jira. Amma immoo gara biyyaatti deebi'ee jira. Namoonni gargaaruu barbaadan ammas bira dhaabachuu dandeessu isiniin jenna. Qophii iyyaafannoo keenya har'aa kan hangammaa daawwachaa turtan ture waan nu hordoftaniif galanni keenya guddaadha. An qopheessee kan isiniif dhiyeessisuuf warqii isaan ture gama ogummaa kaameraatiin Sayyid Hussein Abdul Qaadirii fi Biiniyaam Yoonaas Tunufaana ture waan nu daawwattaniif galata argadha. Horaa bulaa deebana. Keekun ajaa'iba nafuute qalbitoo garmalee na seente urtee laphee tantoo garmalee na seente urtee laphee tantoo.